Ashamaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa guyyaa har'aa Adobe Photoshop fi Adobe Premiere Pro fayyadamnee akkamittiin looyer sardii miidhagaa kan broadcastiidhaaf itti fayyadamuu dandeenyu hojjechuu dandeenya kan jedhu walii wajjin laallaa haga xumuraatti na faana ta'a. Egaa looyer sardii kana ofii keenyaa create gochuu hin dandeenya Photoshop irrattis yookaan immoo Premiere Pro irrattis warri more advanced gaafa sadarkaa advanced irra gaafa geessan immoo waan kana hojjechuudhaaf After Effects fayyadamtu jechuudha. Har'aaf garuu jalqabdootaan waan ta'u walii wajjin haa ilaallu. Kan ilaaluudhaaf ani kan inni biraawusarii banadhee jira jechuudha. Biraawusarii keenya kanarratti biraawusarii deeskitaappii keessan irraa qabdan yookaan immoo kompiitara keessan irraa qabdan irra banattanii na wajjin search gochuu dandeessu jechuudha. So ani maal jedhaa news lawyer sard png jedhu. So gaafa akkasittiin search godhee jedhu PNG annaaf jira jechuudha. Looyer sardii kana isa kana keessa ilaaltanii jechuudha. Kan isinitti tole kan filattan kan naataa jettanii yaaddan kana fudhattanii fooyyessanii modify gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. So har'a kan isinii hojjedhu garuu kan CNN dha jechuudha. CNN news looyer sardii PNG kana walii wajjin ilaallu. So kan CNN ilaalla jechuudha. Okay. Egaan akkuma argaa jirtan looyer sardii kan CNN kana argadheen jira jechuudha. So isa kana daawunloodaan godhaa. Sana daawunloodaan godhaa save image. So fakkeenyaaf yoo kan BBC barbaaddan yookaan immoo kan Aljazeeraa barbaaddan asirraa jechuudha. Jechuun fakkeenya isaadhaan jechuudha. Fakkeenya isaadhaaf kan chaanaalii isin beektanii hojjechuu jedhanii kan BBC barbaaddanis fakkeenyaaf BBC jettanii jechuudha. Search gaafa isin gootanii kan BBC isinii fida jechuudha. Achi keessaas immoo fooyyessitaniitu fayyadamtu jechuudha. So imeejii keenya biraawusarii irraa akkasittiin PNG isaa seef godhannee jira jechuudha. So kana cufee baay'atanii kallattii maan isaan dhufaa Photoshoppiin dhufaa jechuudha. Photoshoppii dhufeetanii control plus on tuqaa import karaa addaatiin gootu Photoshop irratti barumsaaf Photoshoppii yeroo biraa walii wajjin ilaaluu dandeenya. Garuu ani import gochuudhaaf control plus on tuqee jechuudha. Yookaan immoo warri karaa kan biraa gochuu barbaadan faayilii kan jedhu tanis irraa open kan jedhu kana yoo gootan browserii isinii bana jechuudha iddoo isin banuu barbaaddan. Okay. So PNG dhaani naa banee jira jechuudha. So kana maal goonaa modify goonaa jechuudha yookaan immoo nun immoo waan kana fooyyessineetu itti fayyadamnaa jechuudha. So kanatti fayyadamuudhaaf maal goonaa isa diimaa ta'ee jiru kana gara cuquliisaatti haa jijjiirru mi'an. Halluu isaa jechuudha. So cuquliisa jijjiiruuf iddoo kana dhufaa jechuudha. Kun rectangle kan dhufaa. Sana booddee rectangle filadhaa. Erga rectangle filadhee booddee qabee sana akkas drawing godhaa jechuudha. Okay. So akkamidha garuu kun na wayyaani. Achi booddee move tooliin dhufaa. Move toolii erga dhufee booddee jechuudha. Kana control plus T keyboard kiyyaadhaan tuqa jechuudha. Kun immoo maa inni arrange gochuudhaaf jechuudha yookaan immoo sisirreessuudhaaf jechuudha bakka waan sisirreessuu qabu bakka jirutti jechuudha yookaan kana immoo page down page up fayyadamtanii illee jechuudha keyboard keessan irraa sirreessuu dandeessu jechuudha. Okay. So okay. Kun gaadha jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo maa inni kanan cufa dhufe sirra turn off godha jechuudha. Itti aansee kan jiru isa adii kana jechuudha. Isa adii kana immoo nun immoo maal goonu isa adii kana diimaa haa goonu. So kana diimaa gochuudhaaf akkasittiin dhufeetan rectangle kan biraa draw irratti godha jechuudha. So asan dhufaa iddoo kana sana booddee kunoo maal filadhii gadi kiyya argaa jirtu miti. Sana booddee iddoo kana dhufeetan halluu diimaa filadhaa jechuudha. Diimaan kun na wayya. No. Yeah. Okay. So erga akkas ta'e booddee control T keyboard kiyyaadhaan tuqa jechuudha. Sana booddee ishee kana hamma inni iddoo adii sana cufutti nan bal'isa jechuudha. Okay. Okay. So move tool kan dhufaa sana booddee turn off haa godhame. Control kana xiqqoo page
page down jechuudha. Keyboard keessan irra page down tuqxanii arrow ishee gadi galagaltee jirtu jechuudha. Kana booddee akkasittiin arrange godhachuu dandeessu jechuudha. Okay. So ittaanee kan jiru maalinni jala kanaan kan jiru jechuudha. Jala kanaan kan jiru isa gurraacha kanadha. Kun isa gurraacha kana akkuma jirutti dhiisaa garuu asirratti oduu kan jettu iddoo kana galchuudhaaf rectangle xiqqoo isheen draw godha jechuudha. Draw godhee booddee kana kalarii isaa kalarii piikarii fayyadamee control keyboard irraa ta'ee kan jechuudha. Kanaan walumaa galatti cuquliisaa goonu iddoo kana loogoo fideema irra galcha waan ta'eef cuquliisumaan akka barbaada jechuudha hunda isaayyuu. Okay. So erga akkas gooneeti booddee jechuudha. Kun PNG-dhaan jira waan ta'eef yoo PNG-dhaan hin jiru ta'e garuu iddoo kana dhuftanii jechuudha. Properties kan jettu kana dhuftanii jechuudha. Yookaan immoo yoo properties Adobe Photoshop irraa dhabdan window kan jedhu kana dhuftanii jechuudha. Properties kan jettu kana click gootu yookaan immoo filattu jechuudha. Sana booddee isinii fidanii iddoo kana irratti yookaan immoo asirratti jechuudha. Sana booddee dhuftanii maal gootu remove background kan jettu qabaa jechuudha. Tukun yookaan immoo fakkeenyaaf asaa dhufume. So asirratti jechuudha kana asii dhuftanii turn on gootu jechuudha. Hin bantu jechuudha. Erga bantanii booddee gaafa akkasitti dhuftan remove background kan jedhu isinii fida. Sana booddee remove background gootaniitu export gootu jechuudha. Yoo PNG ta'e lower sardii isin buufattan. Yoo garuu akka kan kiyyaa immoo PNG ta'e immoo jechuudha. Yoo akka kan kiyyaa kana PNG ta'e immoo inniyyuu background ofirraa hin qabu jechuudha. So sana booddee maal gootu iddoo kana dhuftanii jechuudha. Export kan jettu kanatti buutu. Baay'ee warreen tiitoriin Adobe Photoshop akkasii hojjetamu barbaadan yoo jiraatan keessumaa ijoolleen graafiksii hojjechuu barbaadan Adobe Photoshop baay'ee bu'uura waan ta'eef tiitoriin isaa akkasii hojjetamu barbaaddu yoo ta'e koomentii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa. So formatii asirraa jiru jechuudha. JPG minaan jedhee jira. PNG filattu jechuudha. Sana booddee maal gootu export gootu jechuudha. Sana booddee export gootu iddootti save gochuu barbaadanitti save gootu jechuudha. An kanaan dura save godhee waan hin qabuuf kana save hin godhu cufeen ba'a jechuudha. Asumatti cancel godha export isaa. So kana fakkaata jechuudha. Browserii keessan galtanii lower sardii PNG-dhaan buufattanii Adobe Photoshop immoo dhuftanii akka kanattiin modify gootu jechuudha. So ani lamaan isaayyuu cufeedhaan ba'a jechuudha. Okay. Akkuma beekamu barnoota Adobe Premiere Pro kutaawwan adda addaa isiniif dhiyeessee jira. Kutaawwan sana keessatti akkamittiin import goonaa, akkamittiin banannaa maal kan jiru isiniif ibseera waan ta'eef kanaan dura isa dudduubatti deebi'ee isiniif hin ibsu. So har'a kallattiidhumaan waa'ee lower sardii qofaa walii wajjin laalla jechuudha. So kanaaf kan na fayyadu viidiyoo buufadhee qaba jechuudha. Viidiyoo sanan gara timeline kiyyatti fidadha jechuudha. Viidiyoo kana erga gara timeline kiyyatti fidee booddee viidiyoon kun baay'ee gabaabduudha waan taateef copy godha. Copy gochuuf viidiyoo kana select erga godhee booddee keyboard kiyyarraa altiin qaba. Sana booddee drag godha jechuudha. Amma immoo lamaanuma isaa select godheetan ammas altiin qaba. Sana booddee drag gara harka mirgaattiin godha jechuudha. Okay. So viidiyoo kana kan xiqqoo ishee lengezii isaa akka inni dheeratu wayii godheen jira jechuudha. So kana fiitaa godhu. Erga akkas goonee booddee lower sardii sila export godhanne yookaan immoo Adobe Photoshop irratti lower sardii hojjetanne sana gara timeline-itti fidannaa jechuudha. So lower sardiin keenya kunoodha. As viidiyoositti. Sana booddee dheerina viidiyoo keenya hojii wal qixxeessaa. Isa kana akkaataa hojii hojjettanii irratti yookaan immoo akkaataa waan hojjettanii irratti hundooftanii kan dheerina isaa murteessan jechuudha. So erga dhufnee booddee baay'ee xiqqaate kana hin guddisna jechuudha. Kana guddisuuf maalan godhanii motion kan jettu kana fidadhe. Motion eessa effect control jira jechuudha. Effect control godhanii murteessanii iddoo kanarra effect control kan jettu kana kilii godhachuu hin dagatina. Asirratti motion godheetan kallattii hundaan kanatti guddisuuf yaalii gochaa jira jechuudha. So ni ilaallu guddisni ilaallu. I think gaadha natti fakkaata. Gaadha. Okay. So erga kan akkasitti import godhanne booddee resize goona jechuudha. Akkanii viidiyoo keenya wajjin wal simuuf resize goona jechuudha. Sana booddee kallattiidhaan maal goona gara barreeffamaatti ceenaa jechuudha.
Barreeffama barreessuudhaaf kan nu fayyadu type toolidha. Kanaan dura waa'ee type toolii bal'inaan isinii ibseera. Warri hin ilaalin yoo jiraattan seenaatii ilaalaa isin jedha. Sana booddee type toolii yookaan immoo keyboardii keessaa T gaafa tuqxan active isin ta'a jechuudha. Ofii asirratti kilik godhaa jechuudha. Sana booddee asirratti dhufnee kilik goona. Isa cuquliisa irra keessa jiru irratti jechuudha. Sana booddee maal jedhee haa barreessu? Haa dubbisnu. Sana booddee control A godheedhaan jechuudha. Kana ishee kana dhufee tan banaa. Sana booddee saayizii isaa xiqqoo isheen xiqqeessaa 65 godhu. Asirraa dhuftanii jechuudha. Foontii isaa maal adjust godhachuu dandeessu jechuudha. Isin yoo barbaadanii garuu booldiin godhaa. Okay. Gaara natti fakkaatanaaf kun. Sana booddee selection toolitti dhufu xiqqoo ishee motion kan jettu kana dhufee filadhee jechuudha. Control okay, sorry. Xiqqoo ishee page up'itti bu'eetanii sirreessa jechuudha. Yaa gaari. Gaari. Okay. So kana akkas goonee wal qixxeessina jechuudha. Taasisnee kan jiru tiraakii tokkoomii amma saabannu jechuudha. Okay. Sana booddee tiitti dhufnaa barreeffama kan biraa asirratti barreessina jechuudha. Sammuu maal jennaa? Kitaaba dubbisuun gaariidha. Haa jenna. Isas control A goonee jechuudha. Sana booddee dhufnee mallattootti kanatti buunee jechuudha. Xiqqoo ishee guddisnu kana. Yaa gara kanatti gahaadha. Sana booddee as keessa dhuftanii jechuudha. Yeroo type toolii ilaalle walii wajjin ilaalleerra waan ta'eef foontii barbaaddan filachuu dandeessu jechuudha. Ani garuu isinitti agarsiisumaaf waan naa ta'u waan saampilii wayii tokko filadhaa waan inni ta'u. Erga akkas goonee booddee kana cufnee baana jechuudha. Sana booddee maal goonaa? Position kan jettu kanatti dhufnaa arreenjii godhannaa jechuudha iddoo sana. Ishee kana jechuudha xiqqoo ishee saayizii isaa xiqqeessinu ammayyuu xiqqoo ishee xiqqeessu. Okay. So erga akkas godhee booddee ishee kana xiqqoo ishee akkas dheeressee jechuudha. Ni ilaallu guddisnee yaa gaariidha. Erga akkas goonee booddee ishee kanatti mooshinii miidhagaa tokkotti hojjechuu qabnaa. Sanaaf maal goonaa? Project panelii keenya keessa dhufna jechuudha. Sana booddee maalan searchii godha jechuudha? Crop kan jedhu kan erga searchii godhee booddee jechuudha. Kana filachuu keessa hin dagatina. Maaloo graphics layer ishee kitaaba dubbisuu jettu. Sana booddee ishee irratti drop godha jechuudha. Okay, erga akkas goonee booddee dhufnee right kan jedhu kanatti buunaa. Sana booddee right irratti 100 goonaa yookaan immoo akka inni dhabamu goona jechuudha. Sana booddee yeroo as ga'u immoo 0 akka inni ta'u goona jechuudha. Okay. So selection toolitti bu'ee jechuudha. So let us play and see what. Okay, so kana jechuudha. Suuchii isaa riifachiisuu yoo barbaadan keyframe keenya kana walitti buunaa jechuudha. Okay. Nyaalaa. Okay. Sana booddee maal goona jechuudha. Ishee kana tiraakii tokko adda goonu. Sana booddee ishee kana erga select goonee booddee altii qabna jechuudha. Drag goonaa. Sana booddee akkas goona jechuudha. Lamaan isaa select kan godhamu immoo altii qabeetan copy godha jechuudha. Ammas okay. Ammas tokko masaa select godhu altii qabeetan copy godha jechuudha. Control Z. Sel altii tambu'a sana booddee drag godhaa jechuudha. Okay. So kana fixnee jirraa jechuudha. Itaansanii maal goonaa? Tiraakii tokko addi goona jechuudha. Okay. Sana booddee barreeffama ishee jala jirtu kana barreessuu jechuudha. Ishee barreessuudhaaf immoo maalan godha dhufeetan type toolii filadhee jira. Sana booddee asitti ittiin bu'aa. Sana booda maal jedheen barreessaa? Namni mo'u abdii
hin kutu namni abdii kutu hin mo'u kan jettu kanan barreessa jechuudha. Baay'ee barreeffamni kun akkuma jirutti kan inni fudhatamee godaannisa irraati jechuudha. Mee kana guddisnee ilaallu kitaaba godaannisa jechuudha. So asirratti kilikii erga goonee booddee control page goonee jechuudha. Sorry. Control A goonee jechuudha. Sana booddee dhufnee kana banneetu saayizii isaa xiqqoo ishee risaayizaa goone. Okay, gaanatti fakkaata kuni. Okay. Sana booddee kana fiilitti adeebisnu. Okay, gaadha. Taasisnee kan jiru kan goonu jechuudha. Kanatti sochii gochuudha jechuudha yookaan immoo akka inni scroll ta'u gochuudha jechuudha. Akka inni scroll ta'u gochuudhaaf maal goona jalqaba effect control dhufna jechuudha. Sana booddee motion kan jedhu kana dhufna jechuudha. Sana booddee positionii kanarraa lakkoofsa kana hin daballaa jechuudha yookaan immoo ol kaasnaa jechuudha. Gaafa ol kaasnu maal godha gara harka mirgaatti akka inni dhugu nu taasisaa jechuudha. Okay. So erga akkas goone booddee maal goona so erga toggle animation kana active goone booddee jechuudha yookaan immoo keyframe keenya hiine booddee sana booddee play header keenya finnee iddoo kana gara kana keenya jechuudha. Sana booddee lakkoofsa kana maal goona hin hir'isnaa jechuudha yookaan immoo akka inni gara leftiitti deemu goone jechuudha. Okay, mee play goone ilaalu. Baay'ee speed godhate miti. Maal goona graphics layer kana hin dheeressina jallaarraa. Sana booddee keyframe kana immoo walirraa fageessina jechuudha yeroo akkas ta'u. Okay, mee play goone ilaalu. Ammallee wayyaa garuu amma mataa isaayyuu baay'ee dheerate. So ammas akkasaa godhu. Sana booddee kana walirraa bunnaa jechuudha. Forsiyaa amma wayya. So amma garuu dogoggorri guddaan jiru maa inni bitaa fi mirga irraa agartanii ta'e yookaan immoo guddisnee ilaallu. Fakkeenyaaf viidiyoon kun gaafa inni play ta'u eessaan dhufaa eegalaa jira asirraan. Iddoo kanarratti akka nu mul'atu hin barbaanne. Gaafa bahu immoo eessaan dhufee ba'a asirraan. Nun immoo asirratti akka nu mul'atu hin barbaanne jenna. So kanaaf maal goonaa kana next goonaa jechuudha. Next gochuudhaaf maal gootu right click keessan tuttuquudha. Right click keessan tuttuqanii booda next kan jettu kanatti buutu sana booddee maqaa barbaadan name gochuu dandeessu fakkeenyaaf waan miil jalee haa jedhu. Okay godha. Okay. Erga akkas godhee booddee maalan godha effect si dhufeetan jechuudha. Project panel keessaa drag godheetan drop irratti godha jechuudha. Okay. Erga akkas goonee booddee maal gochuu jechaa jirra crop gochuu jechaa jirra jechuudha. So kana mee 50 haa godhu. Okay, yookaan hiita godhee maaliif sana booddee effektii irratti apply godhe croopiitti bu'aa jechuudha. Sana booddee gaafa croopiitti bu'u asirraan laayiniin naa mul'atee jira jechuudha. Laayiniin kun yoo isin mul'achuu baate ishee mallattoo akka bantuu mafshaa kanatti buusanii jechuudha. Bantuu wayidha. Sana booddee show transport control kan jettumatti yoo buutan isinii fida jechuudha. Sana booddee kana maal goona jechuudha aga asitti finna jechuudha. Left kun immoo karaa raayitiidha. Raayitii immoo haga iddoo kanaatti finna jechuudha. Okay. So mee amma play goonee halaan. Xiqqoo isheen afamayyuu karaa mirgaa. Baay'ee gaariidha jedhee yaada. Mee guddisnee haa ilaallu. Yeah, gaariin itti fakkaata. Yes. Okay, sana booddee erga next goonee crop goonee akkasittiin bitaa fi mirga isaa wal qixxeeffannee booddee maal goona jechuudha. Kana altiitti goonee jechuudha. Copy haa godhannu. Okay. Sorry, control Z. Alt. Sana booddee ishee kana jechuudha. Play goonee alaan. Okay. Sana booddee jechuudha kana lamaanuma isaa akkasittiin select gootanii jechuudha keyboard keessan irraa
altii qabdanii jechuudha. Koppii gootuu ammas kan dachaan erga selektii gootanii booddee altii qabdanii jechuudha. Koppii gootuu jechuudha. Okay. Amma fixnee jirra jechuudha. Maaltu nu hafaa? Waa muraasa nu hafa jechuudha. Asirratti oduu kan jettuu fi asirratti immoo loogoo dhaabbata sanaa galchuutu nu hafa jechuudha. So piroojeektii paaneelii dhufeetan jechuudha. Tiraakii tokko adda haa godhu ammasii. Erga as dhufnee booddee teekstuuliin filadhaa. Sana booddee iddoo kanatti taayipii godhaa jechuudha. Oduu kan jettu kana taayipii godhaa jechuudha. Sana booddee mooshin kan jettu kana dhufeetanii ajjeessi godhaa jechuudha. Erga ajjeessi goonee booddee kuni leengesii viidiyoo keenyaa wajjin waan deemuu fi isa kana maal goona jechuudha. Hin dheeressina jechuudha. Okay. So erga akkas goonee booddee dhumaa maaltu nu hafa jechuudha. Loogoodha. Loogoo fi ammas dhufeetan tiraakii tokko addi godha jechuudha. Sana booddee loogoo PNG macaan jedhee online irraa buufadhee tokko jira. San fidaa. Sana booddee loogoo sana nan guddisaa jechuudha. Loogoo sana itti guddisee booddee mooshin kan jedhu filadhee waan jiruuf akkasittiin kontirool isaa kanaa fidee jechuudha. Sana booddee iddoo kaa'uu barbaadetan qabee fidaa jechuudha. News loogoo kan jettu kanaan filadhaa jechuudha. Erga filadhee booddee mooshin kan jettu itti bu'aa. Mooshinii erga bu'ee booddee jechuudha. Loogootti fideetanii iddoo kanarra kaa'aa jechuudha. So loogootti maalan godhaa? Nan xiqqeessaa. Sana booddee selection tuuliin dhufaa. Okay. I think gaariidha mayyaadha. Wow. Inni si ga'a miti. Sana booddee maal goonaa? Mooshiniitti deebina jechuudha. Riisaayiz gochuu qabna jechuudha. Xiqqeessuu qabna. Baay'ee guddate. Yookaan immoo kana gochuudhaaf maal goona jechuudha. Peejilaawwanitti bu'ee kanaa sirreessuu dandeenya. Karaa salphaatti. Amma gaariidha yaada. Egaan akkasittiin kireetii goona jechuudha. Looyer sardii baay'ee miidhagaa ta'e tokko hojjechuudhaa fi haala kanaatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Adobe Photoshop fi Adobe Premiere Pro fayyadamna jechuudha. Sana booddee maal goona? Ekspoortii goona jechuudha. Ekspoortii gochuudhaaf kallattii adda addaa jira. Kallattiiwwan isin tolle karaawwan isin tolle keessaa kan barbaadanii ekspoortii goona jechuudha. Inni control M keyboardii kiyyarraa tuqeen jira. Okay. Sana booddee viidiyoo kana seetingiiwwan ittiin ekspoortii gootan kanaan dura isin hojjedheen ture. Yoo seetingicha hin laallatee dudduubatti deebi'aatii ilaalan isin jedha. Sana booddee maal godha jechuudha? Viidiyoo keenya ekspoortii goona jechuudha. Dhumni viidiyoo kana maal akka fakkaatu immoo walii wajjin ilaalla. Ekspoortii goone sun maal fakkaata kan jedhu bannee immoo walii wajjin ilaalla jechuudha. Yookaan immoo viidiyoon nuti hojjenne maal fakkaata kan jedhu dhuma isaa walii wajjin ilaallee barnoota keenya kutaa guyyaa har'aatiif qabannee turre xumura jechuudha. So viidiyoo hojjennee kanadha jechuudha. So istaayilii kana fayyadamtanii istaayiliiwwan kanneen biroos fayyadamtanii looyer sardii mimmiidhagaa hojjechuu dandeessu. Halluuwwan barbaadan effektiiwwan barbaadan fayyadamtanii jechuudha. Kun jalqabdootaaf waan baay'ee gahaadha. Barnooti keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Yeroo biraa akka walitti nuti nagaatti isin jecha After Effects fi Photoshop yookaan Illustrator keessaa tuutoriyaalee kan isin hojjetamu akka barbaadan yoo jiraate immoo yaada keessan koomentii irratti naan gahaa isin jedha. Yeroo gaarii.